Hello everyone. Baga nagaan gara chaanaalii kanaa dhuftanii anaageedha. Har'a kan ilaallu introduction to human anatomy part 3 ta'a. Isa dura garuu chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun viidiyoo haaraan akkasiin bira ga'u taasisa. Anatomical variation jechuun qaamni nama tokkoo qaama nama biraa irraa xiqqoo adda ta'e uumamudha. Garaagaraan kunis immoo uumamumaan kan argamudha malee dhukkubaan kan dhufu miti. Kana jechuun qaamni namoota hundaa wal fakkaataadha. Garuu wantoonni muraasni garaagarummaa qabaachuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf fiizikaalii appeeraansii namaa ta'uu danda'a. Dhiiraa fi durba gidduu garaagarummaa jiraatu ta'uu danda'a. Internaalii anaatoomikaal vaariyeeshiniin ni jiraata. Akkasuma eksternaalillee gaafa bakkeedhaan ilaallu ni jiraata jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf namni tokko lammii Ameerikaa yoo ta'ee fi lammii Itoophiyaa yoo furanne anaatoomikaal vaariyeeshinii qabaachuu danda'u jechuudha. Anaatoomikaal vaariyeeshiniin kun yaala fayyaa kennuu keessatti barbaachisaadha. Hubatamuus immoo qaba. Ilaalamuus immoo qaba. Inni gara biraan human body organizationidha. Kunis keemikaalirraa kaasee seelular tishuu orgaan sisteemiidhaa fi orgaanizimii ta'a jechuudha. Seelirraa kaasee amma kompleeksii ta'aa deemutti jechuudha. Fakkii kanarraa caalaatti waan ifu natti fakkaata. Jalqaba keemikaal leevarii irratti atoomoonni walitti dhufuudhaan moolookiilii nuuf kennu. Moolookiiliin kun immoo erga walitti dabalameen booda orgaanii nuuf kennu. Orgaaniin functional unit of seeliidha. Kana jechuun seelii wajjin kan hojjetu isa xiqqaa seelii keessatti argamudha. Qaama xiqqaa seelii keessatti argamu orgaanii jedhama. Fakkeenyaaf maayitookondoriyaa. Maayitookondoriyaan seelii keessatti argama. Ga'eensaa seelii keessatti inerjii wayiin anniisaa oomishuudha jechuudha. Orgaanonni kunneen walitti dabalamuun maal nuuf uumu? Seelii nuuf kennu. Seelonni kun immoo faakshinii wal fakkaataa warri qaban walitti dabalamuudhaan tishuu nuuf uumu. Tishuuwwan kunneen immoo walitti dabalamuudhaan orgaanii nuuf kennu jechuudha. Fakkeenyaaf heertii yoo furanne yookiin onnee namaa yoo furanne masiil tishuu qaba. Konnektiiv tishuu qabaata. Neervis tishuu qaba. Akkasuma epiteeliyaal tishuu qaba. Kun hundumtuu immoo walitti dabalamanii faakshinii tokko akka onneen keenya hojjetu taasisu jechuudha. Wal gargaaranii faakshinii tokko hojjetu jechuudha. Orgaanonni kunneen immoo walitti dabalamuudhaan maal nuuf kennu? Orgaan sisteemii nuuf kennu. Fakkeenyaaf kana jalattis kan ilaaluu dandeenyu onnee namaatti bilaad baziiliidhaa fi bilaadii yoo daballee kaardiyoovaskulaar sisteemii uumaa jechuudha. Kaardiyoovaskulaar sisteemiin immoo qaama keenya perfuushinii qaama keenyaaf geggeessa jechuudha. So orgaanonni kun walitti dabalamanii faakshinii tokko nuuf uumu jechuudha. Orgaan sisteemiin 11 nama keessatti argamu immoo walitti dabalamuun orgaanizimii leevelii nuuf kenna jechuudha. Beekst egzaambiliin huumaanidha. Kompleeksii leevelii irratti orgaanizimii leevelii kompleeksii leeveliidha. Haayil leeveliidha waan ta'eef so beekst egzaambiliin nama ta'uu danda'a jechuudha. Kunneen sumammaadha. Gaaf sisteemiiwwan 11 sisteemii kanaan dura ilaallee irra jedheen irra darbe. Inni gara biraan abdoominii riijinaaliidhaa fi kwaadirentii jennee ilaaluu ni dandeenya. Kwaadirentii yeroo goonu bakka afuritti qoonna. Kunis immoo pileenii lama gargaaramneeti. Vertikaal pileenii sarara olee jechuudha. Fi miidiyaan pileenii yookiin sarara dalgee miidiyaan pileenii sarara olee vertikaal pileenii horizontaal pileeniin immoo sarara dalgeedha jechuudha. Kanneen fayyadamnee lamaan fayyadamnee abdoominii bakka afuritti qoonnaa jechuudha. Kunis immoo maal nu fayyada? Directional termii ibsuu keessatti baay'ee nu fayyada. Orgaanonni bakka isaanitti argaman addaan baasuun jechuudha. Kwaadirentii orgaan isa kamtu kwaadirentii isa kam keessatti argama yeroo jennu
bakka wal bira qabnee ibsuudhaaf baay'ee nu fayyada jechuudha. Riijiniin immoo pileenii 4 fayyadamnee kan ibsinudha. Kunis sarara dalgee 2 fi sarara olee 2 fayyadamneeti jechuudha. Maaliif nu fayyada yoo jenne peenii keessumaa yaala fayyaa kennu keessatti peen saayitii adda baasuudhaaf baay'ee barbaachisaadha abdoominaal riijiniin. Fakkeenyaaf namni tokko garaacha dhukkubaa harannee yoo shakkine bakki nuun qaqqabnee fiizikaal egzaaminashinii irratti geggeessinu akkuma kana dura fiizikaal egzaaminashiniin riijinaal anaatoomii yeroo laallu karaalee ittiin barachuu dandeenyu keessaa tokko fiizikaal egzaaminashiniidha. Fiizikaal egzaaminashinii kana immoo paalpeeshiniidhaan barachuu dandeenya jenneerra. Paalpeeshinii yookiin qaqqabuudhaan. Histiriikii kana ilaallee garaacha dhukkubaa harannee adda baasuu dandeenya. Akkasuma yuurineeri tiraaktii infekshinii yoo qaba jennee shakkinee haayipoogastiriikii akka kana qaqqabnee peeniin itti dhaga'ama waanta ta'eef adda baasuu hin dandeenya jechuudha. So baruun gaariidha. Inni gara biraan boodii kaavitii fi boodii membireeniin ilaalla. Boodii kaavitii yeroo jennu ispeesiidha. Iddoo duwwaa qaamni keenya yookiin orgaaniin itti argamanidha. Kunis faayidaa maalii qaba? Orgaanota yookiin qaamawwan keenyaan eegaa akka salphaatti akka socho'an isaaniin taasisa. Akkasuma immoo miidhama garaagaraa illee isaanirraa ittisuuf gargaara jechuudha kaavitiin kun. Kaavitii kanas bakka gurguddaa lamatti qoodna. Kunis fuulduraan kan argamu lateraalii yeroo jennu dudduubaan kan argamu immoo doorsaal kaavitii jechuun bakka lamatti qoodna jechuudha. Doorsaal kaavitiin kiraaniyaalidhaa fi ispaayinaalii jechuun bakka lamatti qoodna. Kiraaniyaalii gaafa jennu bireeniin kan keessatti argamu kiraaniyaal kaavitiidha jechuudha. Ispaayinaal kaavitiin immoo ispaayinaal koordiitu keessatti argama jechuudha baay'inaan. Ispaayinaal koordii jechuudha kan keessatti argamu. Kun baay'ee simpileestiidha. Boodii kaavitii keessaa isa xiqqaasa ta'edha jechuudha. Doorsaal kaavitiin isa xiqqaadha. Veentiraal kaavitiin immoo isa guddaadha jechuudha. Fakkeenyaaf toraaksii kaavitii bakka veentiraal kaavitii bakka gurguddaa lamatti qoodna. Innis toraaksii kaavitii fi abdoominaal kaavitiidha. Abdominoo peelvik kaavitiidha. Toraaksii kaavitiin ofiima isaatiiyyuu bakka sadiitti qoodama. Inni kunis warreen sombii keenya keessatti argamu. Sombiin lama jira waanta ta'eef leeftii fi raayitiin. Pirulaar kaavitii yeroo jennu somba kana haguugee argamudha. Laangii jechuudha. Isaan lama jechuudha. Leeftii fi raayitii. Miidiyaasternamiin immoo isaan gidduutti kan argamudha. Miidiyaasternamiin immoo ofiima isaatiiyyuu piriikaardeekii of keessaa qaba. Kun immoo onnee keenya isaa haguugee argamudha jechuudha. Toraaksii kaavitiidhaa fi abdoominoo pelvik kaavitii wanti isaan ittiin adda ba'an diyaafirgiramiidha. Diyaafirgiramiidhaan gargar ba'u jechuudha. Abdoominoo pelvik kaavitiin kun immoo bakka lamatti qoodama. Innis abdoominaal kaavitiidhaa fi pelvikii maqaama isaarraa fudhannaa jechuudha. Garuu daangaa mul'ataan gidduu isaanii hin jiru. Abdoominaalidhaa fi pelvikii gidduu daangaa mul'ataan hin jiru. Yaadaan qoodna jechuudha. Fakkii kanarraa akka argamutti abdoominaal kaavitii fi pelvik kaavitii gidduu sarara yaadaa jira jechuudha. Kun sarara yaadaati jechuudha. Laarji kaavitiin veentiraal kaavitiidha jedhee isinitti himeera. Waan namaa galuudha jedhee yaada. Fakkii kana yoo ilaaltanis alaatti in ifa. Inni gara biraan boodii membireeniidha. Boodii membireenii yeroo jennu immoo golgaadha jechuudha. Inni kun immoo orgaaniiwwan haguugee argama. Maal keessatti? Kaavitii keessattitu orgaanii haguugee argama jechuudha. Kaavitii sanaaf illee laayinii uuma jechuudha. Sararanii uumanii. Kunis immoo amma isaan konnektiiv tishuu yookiin amma isaan epiteliyaal tishuu of keessaa qabaniin bakka gurguddaa lamatti qoodna. Epiteliyaaliidhaa fi konnektiiv tishuu membireenii jenne. Epiteliyaal membireenii epiteliyaalis qaba, konnektiiv tishuus qaba. Garuu konnektiiv tishuu membireenii yeroo ta'u konnektiiv tishuu bichaa of keessaa qaba malee
epiteeliyaalii of keessaa hin qabu jechuudha. Epiteeliyaalii kana immoo bakka sadiitti qooduu dandeenya. Mukaasii, saarasaadhaa fi kutaanees jennee. Mukasaan yeroo jennu qaamawwan gara alaatti banaman kanneen akka rispiraatari siisteemiidhaa fi daayijesቲቭ siisteemii haguugee argama jechuudha. Fakkeenyaaf funyaan keenya yoo ilaalle gara alaatti banaman ture uraa qaba. Mukasaa membireeniin warreen uraa qaban yeroo haguugu, seerosaa membireeniin immoo warreen qaawwaa hin qabne haguugaa jechuudha. Garaagarummaan isaan gidduu jiru kana. Kutaanees membireeniin immoo iskiiniidha bakka. Inni kun immoo iskiiniin qaama keenya alaan haguugee argama. Kutaanees membireeniin iskiinii keenya yookiin gogaa keenyadha jechuudha. Inni lammaffaan connective tissue membireeniidha. Connective tissue membireeniin immoo warra connective tissue bicha qofa of keessaa qabanidha jenneerra. Kunis synovial fluididha. Yookiin synovial membreenii synovial fluidii kan of keessaa qabu yoo ta'u, bakka isaa ilaalaan jira. Argadheera. Epithelial tissue of keessaa hin qabu yookiin epithelial layer of keessaa hin qabu. Synovial membraneidhaa fi menenjaayisiin kaataagorii gurguddaadha jechuudha. Yookiin connective tissue membrane bakka lamatti qoodna. Synovialidhaa fi menenjaayis yookiin isa haguuggii bireenii fi spinal corditi jechuudha kun. Menenjaayisiin dorsal cavity keessatti argama jechuudha asumaan. Synovial membranein immoo freely movable joint warra ta'an warra akka shoulderii, elbow fi knee keessatti argama jechuudha. Seerosaa membraneidhaan kan inni wal fakkaatu kaavitiiwwan open ta'antu haguugee argama. Garuu maal hin qabu? Epithelium hin qabu jechuudha kun. Seerosaa membraneirra wanta adda isa godhu epithelium waan hin qabnedha jechuudha. Fakkiidhaan jiraatan itti fakkaata. Synovial membranein kana fakkaata jechuudha. Jointiidha kan inni haguugee argamu. Frikshinii hir'isuudhaaf jechuudha. Kan inni nu gargaaru. Wanti hin dubbanne tokko membraneewwan kunneen keessumatti epithelial membrane warreen jedhaman kun fluidii of keessaa qabu. Akka bakka isaaniitti maqaa adda addaa qabu. Jechuun seerosaan keessuma. Seerosaan membireeniin kun filuraa yeroo jennu kun laangii keessatti kan argamudha. Filuudiin isa keessatti argamullee filuraal filuudii jedhama jechuudha. Pirikaardiyeemiinis heertii keessatti kan argamu yeroo ta'u haguugee argamudha jechuudha. Barumsi keenyarraa kana fakkaata ture. Yoo jaallattaniitu ta'ee laayikii sheerii naaf godha. Baay'ee bira akka ga'u taasisan isiniin jedha. Akkasuma yaadaa fi qeeqa qabdan yoo qabaattan immoo koomentii jala naaf kaa'a. Amma dhumaatti waan ilaaltaniif immoo baay'ee galatooma. Yeroo biraa fiiziyooloojiidhaan kan walitti deebinu ta'a.